የምትሉን ጠላቶች ግን እግዚአብሔርን አናደረኝ እንዴ ባለፈው ትግራይ ላይ ለታገተች ሰው ድምጾኛለሁ አሁን ደግሞ አማራ ላይ እቺን የመሰለች ህፃን ታግታለች ጎንደር ላይ ታግታም 3 ሚሊዮን ብር ተከፍሎላት ተገደለች ብዬ ድምጽ ሰው አካውንቴን ሪፖርት አደርጋላችሁ እኔ ለአማራውም ለኦሮሞም ለትግሬውም ለአፋሩም ለደቡብም ድምጽ እየወኩ ነው አካውንቴን አትነካኩት በእናታችሁ ድምጹ ነው ለዚህ ልጅ በእናታችሁ ድምጹ ነው ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ ሪፖርት አርካፉኔ ነገና የስኒፋ ዋየቱ ጅርጅርቱ ወሬን ቻናል ዩቲዩብ ያስካለች ጀለት ያርገምታን ማርት ከሰኑ ባከጅርተንቲ ነገና የስኒፋ ዋየቱ ይቻ ሄጋ ረሞ ዋን ባዬ ገራ ነመኛቱ አከስመስሙ ዋን ከሰነማ ነመ ዱቁብሱዳ ዋንተን ጀቹ በርባዲያኒ ዱጋርበቹ ፊ በኢትዮጵያ ከሰቲ ባዬ ዋረክሳ وان بقى نمني وان غوچو ددبيدا انغدي وان نمني هندان دنيمو واقيون دندا واقيون تيارارمو دوغا دبچو في اكا چوبو كينيا سونتاني اكا غاروماتي نوا يادتو غدران نو بيه لفا كنرتي وجنو بايدا سو اكو مارغا زرتاني ميل دربي مصتي اكاسي دائما تقو لبو وشي دبرساني اكو بيكم ان امسيمو ايچمايو امارا تاي اورومو تاي اساندا دوغا دبچو في نموني توكو تيك توك يرتي ارغيتاني جچودا دايمتوني اساني دومان بيكتو دايما وغا لماتي غناي فوداني جچودا انتني جچو فوداني تو دائما تنا اجيسن جچودا ماتين شي دائما جرا فوداني قارشي فيدا جدانين يرو ما كان مو ኢትዮጵያ ከሰተ ዋና ከናት ይባየተ ዝራ ዋና ከናት ቱ ቢየረክሳ ዝራው ዶ አርግተኒ ነው ጋርበቾ ቢ ዋንቲ ጎዳን እንጅሩ እንግዲህ ዋቀዮን ኑታራራሙ ዋቀዮን ኑዋ ያደቱ ማለ ዋንቲ ጀን ተከለ ዋንቲ ዱበተን ነመት ዱበተን ሂንቀባኒ አካንቲ ቢየረከቻ ዝራው ዶ አርግተኒ ነው ጋርበቾ ያኒ ፖለቲካ ወንኩኒ ሞዋን እንታኒ አሳው ለሚቲ ሶ ዋን በቃ kadana gochu danalat wanti dubbatanis wanti asanis nama jalabada so baay'ee tokko ulfaatan sinin jechuu jaaladha daa'ima waggaa lama tana jalaa fuudhanii jechuudha qarshii miliyoona tokko gaafatanii akkuma argaa jirtanii miliyoona san qarshii maatiin miliyoona tokko dhiisatu warra kuma dhibbataka yookiin immoo birrii dhibbatakayu yeroo dhaatti argatanii kaffaluun baay'ee ulfaata kanaaf daa'ima tana miliyoona tokko gaafatanii qarshii san walitti guurratanii gaafa qarshii san illee kaffalanii fi daa'ima keenya nuuf deebisaa gaafa ja'an daa'ima xiqqishoo waggaa lama tanarra ajjeesanii qarshii san illee fudhatanii daa'ima kana sajjeesanii gara jabummaa ilaala gara jabummaa nama ilaala dhugaa dubbachuuf daa'ima waggaa lama ajjeesuu jechuun baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa እንግዲህ ዋቀዮ ልቡሽ አማሩ akkuma argaa jirtan akkuma suuraa irratti argaa jirtan gana daa'ima waggaa lama xiqqashuu kichuu kana jala ajjeesan jechuudha gondor keessatti baqa baay'ee ulfaata jechuudha haalli jireenya baay'ee biyya gondor keessa bicha osoo hin taane biyya kamiitu baqa namni rakkatee jira baqa dhugaa dubbachuuf ana mana hin jedhamne እንግዲህ akkuma amantaa keessanitti kadhanna waliif godha akkasumas immoo maatii keessanii biyya keessanii yeroo hundumaayyu kadhanna wanti baqa jedhan nama wallaalcha dhugaa dubbachuuf waan haasaan nama wallaalchisa so akkasinin jechuun jaalladha obboloota kooyi baay'ee nama dhukkubsa osoo kan tokko jajan kabiraat dhalata osoo kan mucatti sanii gaddi argitanii si miidiyaa hundarratti echumatu yute mucayyo san dhugaa dubbachuuf yaa'u namni qaaman beektan injirtanii garuu immoo daa'ima kichuu tana gaafa arganii gaafa akka taatee argamtu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf baay'ee nama boosisa ija koo hundraa'u ishiinuyyuu hin baadne hin beeku garuu beekumsaaf osoo hin taane namni ilmoo qabu yookiin immoo nama obbulaa qabu namni obbulaa wajjin dhalatee nama mararti
so ishiidhaaf osoo gaddaa jiranu kaabiraamoo itti dabalame jechuudha yeroo baqa yeroodha gara yerootti wanti baqa wanta hin bareennetu ta'aa jira waaqayyoon nu yaadatu dhugaa dubbachuuf hedduu baqa hedduu namatti dhaga'ama so akkasiniin jedha obboloota koo haalli jiru baay'ee ulfaataa haalli jiru jireenya Itoophiyaa keessatti hedduu daangaa darbee jira so akkasiniin jedha baay'ee dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti waan gaarii baqa guyyuma tokko dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessatti waan gaarii tokko dhaga'ee hin beeku amma waan gaddisiisaa waan bushaa waan daba waan akkasiiti kan dhagamaa jiru so waaqayyoon waa yaadatu malee baay'ee ulfaata siniin jedha baay'ee nama gaddisiisaa waan nama gaddisiisu waan baqa keessa namaatti hin banne waan fokkisaa yeroodhaa gara yerootti kan dhagamaa jiru daa'ima xiqqishuu ganamee amma maal beeksise ani dhugaa dubbachuuf birrillee ani har'a namni beektanii Itoophiyaa keessatti lubbuu ofii qarshiidhaan bitataa jira sinii galee dhugaa dubbachuuf nu akkuma miidiyaa irraa haasofnu kan osoo hin taane namni rakkatee namni waan itti baqa dhugaa dubbachuuf akkuma beektan kaayaa yoo waan baay'ee saasaan gaarii miti baqa namni waaquma isaatitti bu'aa jira malee nuyi kana qabnaa nuyi mootummaa qabnaa maal akkasii yaafee jira beektanii daangaa darbeetii jira dhugaa dubbachuuf waan daangaa darbe kana immoo kan sirreessu waaqayyo qofa waaqayyoon nu yaadatu so akkasiniin jechuu jaalladha garaagarana baqa bu'aa jirti biyyi keenya gadda ammanan jedhamne keessa jirti namoonni tokko immoo maal jedhanii dhugaa dubbachuuf namni kamiyyuu duutii mana kamiyyuu inaaftu inseenti kan wallama qixxeessitu du'aa kan jedhamu sun dhugaa dubbachuuf kan wal qixxeessitu jechuun mana kamiyyuu mana eenyutu inseenti ishini so namoonni tokko amma Oromoo ta'anii gaafa daa'ima xiqqishuu kana jechuudha daa'ima xiqqoo kana gaafa ishiin akkas taatee jedhanii maaltu si galcharee ati Amaaraadhaa siin jedhu beektanii akkas hin jedhamu namni sammuu qabu akkas hin jedhamu Amaara Oromoo ta'ee daa'ima isaanidha waan beektu akkana jedhamu hin qabu nama jabaa yoo ta'e dhugaa dubbachuuf akkana hin jedhamu maas dhubee daa'ima xiqqishuu gaafa duute jedhanii lakkisan achi jalatti maal jedhu seetan namni keenya maal dhubeera kun ofumaaf ofitti garagaranii wal fixaa jiru jechuu akkuma argitan kinoo Saawudii keessatti warreen gaala eegan ooloti akkasuma gaala eegani daa'ima xiqqoo kana warra Baalee warra Maalee warra Arsii minaamin jedhanii walitti garagarii wal fixaatu jiru dhugaa dubbachuuf yeroo tokko horii afaan margaati isaaniyyuu jamma kanaaf maal jedhu yaa waan akkana kunena arsu beektanii waa'ee wal qoqqoodu kana keessatti xiqqooshii waan nama arsudha ati maas dhibee ati Amaaraadha daa'imta kana taate gaafa jiran gosh maal namoota akkasiitillee ni beektoota mucaa wayiisitu Finfinnee keessatti daa'ima kana gaafa ishii ajjeefamtee akkana taate jedhametti barreeffamumaa waa ta'e dubbate waan hin taane wayii dubbate mucaa sana argitan yoo ta'e dhugaa dubbachuuf dhiiga afaan funyaan isa yaasanii beektanii Finfinnee keessatti katamuma keessatti jechuudha waan inni barreeffama saniin qofa akkas jedheef jechuudha gin yeroo tokko dhugaa dubbachuu fi waan hin taane dubbachuu irraa of eeguunis gaariidha warroota akka horiitti yaadu wajjininis eenyu jechuun gaarii miti ana akkasiniin jechuu jaalladha dhugaa dubbachuuf hedduu waan nama gaddisiisudha waan akkanaa kuni seegadhaan wal qoqqoodu jira maaltu jira baqa yeroo in ulfaata beektanii waan haasa'aniyyuu nama waan haasa'amuyyuu nama salabada
gaafa miira keessa galaniin siniin jechuu jaaladha. Haasaa kiyya keessatti yoon dogongore akkasumas immoo xiqqooshii miira waan haasa'uuf ana dhiifama siniin jechuun jaaladha. Warri viidiyoo kiyyaaf dhaggeeffattan hundumti keessaniyyuu share like gochuun dagatiin ana jajjabeessaa siniin jedha. Isin biraa badeetiin jira. Yaa maaluma jira jireenyatti nama balleessan